ولو نسيها رمضان الضال جاء كان كيس وانت وإلى نما ولان جنة على هندوني بنما قلني إباداتس دجالان كنما دوف باتين بركة يا جي رمضان قم جودان زمن قدما ندبانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري دبتشو الأفكاني إرى دبي خيري يا ربي يا الله كريم يا جباري هاسابو أبوستو نوفقود إوانغاري ati gooftaa keenya hundumaa dandeessaa waan niyyannee kaaneef hundaanu dhageessaa kan nuti dubbannu nuuf godhi bayeessaa nu dubbachuu malee situ dhageessisa adaraa nuuf kaa'ii qalbii sabaa keessaa. آمين ثم آمين ربي نوف دقهي كايو قدو قبنا مي بران نقهي فرتو خيري بنو حركر نوف كاهي كيساف بودكين علمي دان نفاي وانجو اللالمسا نرى لفكاهي منوف كني قروان خيري دقهو ججا إرقا قبنو قلبي الرول كاهو عبدي قبنا أكنا من السنوف دقهو كناف قدوم فنيدو فنسنين قهو قلبي نوف إرقسا قرانيس دقهو لايكي في شرين وبولي وانكي سنبرانيس نوف قهو الحمد لله يا ربي يا الله بايسا شكرا يا إخواني في الله هندي وقاقه ميا دا أبولا قرين دوان ديمي فقاتي حلالا قبري سينيرا الدنيا دان ألا وقاقه مالو متجالا ورب نوف أولي يا سبا إلالا شكرين كنساتي نمالقو نفسلا. kun kenna guddaadha baga gammaddanii carraa as qaqqabuu warri argattanii irra caaltuu ji'aa ta'uuni beeytanii isin yaadachiisuus yoo nurraa feetanii abshiraan yaa Allah yoo isin jettanii isaan dura garuu yaa ummata keenya biyyi keessaaf alaa kan dhihoof fageenya baga geessan ji'a araaraaf nageenya. Egaa baga geenyee xiqqaaf guddaan martii keessummaa kabajaa ji'a nageenyaati kanaafuu gammachuun sirriitti simannaa keessaaf duuba qalbii qulqulleessuu qabna bu'aa hunda caalu kun badhaasa kennaa toobaan qulqulloofnee kophii taanee eegnaa nuti qulqulloofnee yoo eegne meefira cufa dilii keenyaa kan har'aa fi duraa miindaan ji'a kanaa dhiqee deemanurraa. Egaa yaa ummataa haalaan caqasaame isin yaadachiisna hanga danda'ame hundee islaminaan irratti ijaarame harkaanota shanan hadiisaan kaa'ame tokko ramadaana jira katabame qur'aana irrattis cimee dubbatame soomunnu irratti dirqama godhame iddoon kun cimtuudha namni yoo fahame itti fayyadamnaan jannataan faayame. Ilaa dhaggeeffadhaa kun dubbii rabbiiti aayaata qur'aanaa baqaraa keessatti yaa warra amantan isiniin irratti soomni ramadaanaa waajiba ta'eera akkuma uummata turan isin duraa ajrii guddaatu as keessa jijjira ibaadaa gochuudha jabaadhaa yaafira waadaa nuuf galeera jannataan abshiraa. Waaduraan dagannee irra tarkaanfanne hiikaa soomanaadhaa utuu hin dubbanne nutis beekneef miti shukkurraan dhaggeeffanne irraasiniif himna hanguma hubanne. Soomana jechuun eegaa dhaggeeffadhaa fajrii ka'anii hanga magriibaadhaa nyaataa fi dhugaatii irraa of qabuudha gosa ibaadaatiin rabbiin gabbaruudha faayidaa hin qabu ooluun agabuudha soomas hin jedhamu yoo rafaa ooluudha salaataa zakaraa du'aa'ii gochuudha. Kana qofaas miti jira kan biraanii qaama miiraa ofii qabuudha cimsanii hawwituu waa hundaa nafsiyyaa tiksanii fedhii foonii yookaas shaawaa daangessanii warra halaalaatiif eeyyamaa halkanii ibaadaadhaaf qofa kan ta'e guyyaanii dubbii karaa malee irraa of eeganii rabbiin gabbaruudha soomaan jabaatanii. Wanti hubatamu asitti ummataa keessattuu dargaggoo isin ilaallata soomaan jira jedhee nyaata saalagata waatsaappii seenee feesbuukii daawwata ajnabii waliin chaatiidhaan dubbata waan hayyama hin taaneef wajjiniin taphata yoo fedhes bilbilee himuudhaan gaafata sirba qabsoo jedhee banii dhaggeeffata kan silaa qara'u yeroon isaan gubata soomaan oole jedhee booda lulluqqata ofii ibaadaa isaa garuu kanaan galaafata. Akka kanaan miti firaanuuf dhagahaa intarneetii cufaa ibaadaaf qophaahaa zambii keenya kalee dhiqachuunuuf taha yeroon keenya badde kan darbee ni gaha. Yoo sagaleen keenya tarii dhaga'amee wal yaadachiisuun erga jaallatame sadarkaan isaa guddaamee dhaggeeffadhaame ji'a kana keessa sheexaanni hidhame balballi azaabaas jedhanni cufame. Ji'a kana keessa waan ta'u ilaa namaa ulaan jannataadhaa hunduu ni banama galanni ibaadaatis dachaadhaan kennama
du'aayin gabrootaas haalaan qeebalama. Egaa faayidaa isaa kunoo dhageessanii yaadachiisaaf malee duraanuu beektanii amma immoo yoo xiqqoo kan nuuf obsitanii gurra gadi qaa'u yoo nuuf ergistanii xiqqoo waliin turra akka nun ifannee tasa jarjartanii. Soomuma jechuun hiikkaan isaa maal inni akkuma ilaallee dabarsinisanii innis rabbiif jecha waan fedhan dhiisanii fedhii nafsiitirraa yeroo of qabanii nyaataaf dhugaatiillee hundumaa dhiisanii waanyoof hamii zulmii irraa eeggatanii kan sharrii dubbateef khairii deebisanii galgalaaf ganama nafsii to'atanii haqa rabbiitii fi kan namaas eeganii. Akkasiin yoo soomne ni milkoofna guddaa tarii dogoggorree ta'us birriin gaddaa kan baranaa gahuu keenyatti gammadaa mul'isuudha qabna jijjiirama addaa. Kun nasihaa keenya namuu haadha gahuu ofirraa xiqqeessaa bilbilaan haasahuu yeroo keessan gubaa ibaadaaf hin ta'u waa'ee ramadaanaa danuudha yoo kaasne barraayee hin dhumu qalamaan katabne haa dhaabbannu laata asumaan goolabne. Moo hafeeti jira wanti nun dubbanne. Lakkii hafee jira dhiifama gaafachaa waa'ee ji'a kanaa itti dudubbachaa baatii ramadaanaa ji'a khairii dachaa ji'a wal barsiisan ofiifis barachaa wajjiniin haa turru du'aayii kadhachaa namoota rakkataa kan qabne ilaalchaa ollaa keenya laallee itti saddaqachaa miskiina karaarraa waamnee wajjin nyaachaa egaa xurree hedduun waliin tarkaanfachaa haa deemnu wajjiniin ajrii barbaachaa. Sinitti dheerateera natti fakkaataa baay'inaan hundaa'uun hin fidu furmaata kan qalbiin dhagahuuf xiqqummaan hubata kan caalaa deemuuf sinitti dheerata. Eeyyin dhugaa keetii amma nu haa gahu seenaan ji'a kanaa dhumuu hin danda'u ji'a jaalalli seenee jibbaan gadi bahu jallataaf jallisaan shayxaaniyyuu nahu. Xumuruudhaaf ture waatu hafe namaa yaadaan ture jedhee kan hafe maalumaa leeylatul qadrii akka baatii kumaa sunnaan achi keessaa fardiidhaan madaalama fardiin isaatimmoo akka 70 kunis ji'a kana keessatti argama. Ji'a namni hunduu waliif yaadee wal gargaaruun cimee miskiinni gammadee wal cinquu wal tuffii wal dararuun badee rahmataaf arjummaan nama keessaa maddee kanaaf ibliisis ofitti aaree gaddee. Nuti xumuruu fi nu dhagahaa namuu carraa argametti amma fayyadamuun keeriitti jabaannaan milkiin hin dhabamu. Duraan of dagannus of yaadachuu caalaa kan toobbatee deebi'ee jannata ni dhaala. Egaa yaa uummataa kan fagoof nu biraa namni ergaan keenyaa qaqqabde simbiraa hanga dandeessanii nuuf oolchaa hojiirra. Obboleewwan diinii marti nu dhagahuu ramadaana milkii isiniif haa ta'u. Ergaan keenya ammaaf asitti dhumate yoo sin nuffisiise tarii immoo dheerate utuma hin beekin nurkaachi fagaate. Dhiifama nuuf godhaa qalbii hin cabinaa waan nu caqastaniif galata hin dhabinaa du'aa'ii keessaniin nu hin dagatinaa. Nagaan nuuf turaagaa asumaan goolamne rabbi nuuf laaffisnaan ni dhufnaa deebine. Baatii rahmanni rabbii caalaatti barbaadamu. Qopheessitoonni walaloo barreessii sagaleessuun kan isin biraan gahaa ture an Jaafar Adamii fi anis Zabibaa Muhammad. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ramadaan Kariim.